Egaa addunyaan kun buburreedha. Biyya keenya faashinii ta'ee biyya keenya qofaa miti iddoo baay'eedha. Jecha hinaaffaa jedhamu tokkoon abbaan manaa haadha manaa isaa takka hin gubaa haaduu ho'isee takka hin hodha qaamaa takka hin mummuraa takka hudhee tajjeessaa takka asiirii itti naqa. Egaa baricheessa kana waaqayyoon gara ta'etti nuuf haa jijjiiru. Bargita duratti amma kana wanti jiru dhugaa waaqayyo waggaa 10 has malee sana dura wanti ulfaataan akkana nama jibbisiisu wanti jiru hin jiru. Viidiyoon suuraan walitti isin hidhee kuni keenya kan jalqabarraa suuraa argitanii keenyadha. Itoophiyaadha jechuudha. Kan dura akka jalqabeen viidiyichi isheedha iji lamaan mulumaayyuu kan bade jechuudha. Kun asumarratti kan argitan kuni mataa Tigiriifadhaadde kun nama Itoophiyaati. Iji ishii lachanuu bade jechuudha. Asiiriidhaan jechuudha. Kanaaf baay'ee ulfaata biyya keenyatti. Isheen gaddaa akkuma argitanii ergas si'a tokkotti naqee lamatti naqee surumaa gowaantiidhaan qophaa'ee jira waan ta'eef ija isa jalaa bade kana itti sukkuume jedhanii surumaayyuu akka ishiin jedhu ishiitu jedhee hin sukkuume. Ani balbala saaquu jennaan harkisa gwanti qaba waan ta'eef isaan qophaa'ee jira waan ta'eef inni itti sukkuume kanatti badde jedhanii iji tokko. Kanaaf warreen argitan kun hundi isaanii jechuudha. Warreen asiiriidhaan akkana ta'anii asiidiin itti nam'eeti jechuudha. Hundaafuu waaqayyoon laphee akkana haa banu. Baricha hinaaffaa jedhu seexana malee wanti biraa wanti jiru hin jiru. Namoota keessa taa'eeti. Laphee akkanaa baanneet naannoo namootaa biyyoota namootaa keessa jijjiirraa beektu dhugaan isiniin jedha. Lapheen akkanaa namoota baay'ee balleessaa. Amma namni kun madaansaa kan fayyuu miti. Daa'imtiin dheensiti warra daa'ima qabanoo ta'ee namoonni hin na'u. Araba su'aam jenna nuti amma namoota akkanaa daandiitti argine naannure akkasii jechuudha. Hundaafuyyuu waaqayyoon kaa'amee gaarummaa nuuf haa kennu malee wanti godhan wanti jedhan hin jiru. Bara kana ulfaatee jira. Harki kana hojjete boruddoo maalii akka qabu waaqayyo biratti baay'ee yaaddoo guddaa qaba. Kana baanneeti egaa kunoo biyya lafarra kan jiraannu waaqayyoon kan gidirsinu kan rakkifnu jechuudha. Egaa hunduma keessatti immoo waaqayyoon guddaadhaan jedhaan dhugaa baay'ee tokko nama rifachiisa wantoonni akkana.